jiran nukat kabirna ni Yesus aljene warri cinin sura jirtan ergan sini kaman unda minjanni warri cinin sura jirtan ergan sini kaman warri bitam ergan sini tinukane barakan ergan sini kaman bara namni garat gor wallahi ergan sini kaman bara anoni abdi ku ergan sini kaman wallahi wangni macakal jada dalota kanam kalan banan ni chana dalota kanam dandin banan ni chana habo sagale ko binalota kanan chesi sanan ni chana alota kanan kinar kamba sanan ni chana Yesus wadi abana me sini wadi mereka desa mulkasa agawan isa kanam barkatanan habo sagale wa kayon barkatanan rajina ne yo manundan ne sot habo sagale wa kayon garara adwa Yesus basi wamba dum tagana ke sabun wa Yesus basi wani tabni ku tagana ke sabun wa Yesus basi anna mata ena burri wa kayon garara na ke tatra habo sagale wa kayon እግዚአብሔር ቃል ስልጣን አለው eno masi otoboto mana leje to kosiniti do pate kali agenye wato kosiniti ma kana hindi dubbatu kun abo dubbate wajijiru qaba isa bitara kattu surahudu da abo kitni nama sira abon sagale wa kayoni wan tirakatu raskuran mega bala amen jada kasa sagale wa kayo abo kaba doa jirachu danda isaida me hikudanda wal bala chawame barudanda doa nama jiranya tige darudanda abura bade devi sudanda sena bade devi sudanda maka bade devi sudanda hawala nama bade basudanda hindanda abo kaba me amen amen illen sabiya ge darudanda moto tayudi dunia kena diterima. Bekum sinama tini kita duindanda berkata. Sagale wa kayo abo kama. Amen amen. Namon ni tok abo sagale wa kayo be yote. Wan inch kesan irrajul ra'ila kesan kasa. Mane la lajur. Inch kesan mane lajur. Malam di koda tanijur. Garami la lajur. Har agar sagale wa kayo tiada kesan nendeni sama kayo Yesus. Mali dalar. Ijji ke mali rajra ini. Ijji ke mali rajra. Har rajra. Gara sagale wa kayo. Hilali jadi. Wani turakat dani. Sagale wa kayo dani. Serra kasa dani. Hallelujah. Roni robe. Aku mau abikil. Sagale wa kayo abo diran kesa tu. Amen. 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 Namun ni bayi nama anda kami desat. Kuleri barigan ni, agneri barigan ratta bekunum bayi ni. Doktor mandu tanung jadi tu injerat jadi amammu. Hakka sa doktor ni wallala ni naitan. Nuti wan toko sini kami nunjuk. Abo sagale wa kayo ngapa nuti depan tu. Sagale wa kayo awak gade. Deke kesa bubuja ni kaba. Ya beke kesa bubuja ni kaba. Bukda keke sagu buja ni kaba. Sambu keke sagu buja ni kaba. Makanya saya kaba berat. Umna diga oleh cabi. Kami tadu tak orang asik. Namun di bawah yang berubah kayu kasihan juga. Wanita kecadutan umna segala itu penyerang kasanan di dewa. Herang gara-gara cadan di dewa. Kesambut kisanan di dewa kayu. Wala mentang kaya.
Hallelujah. Sagalee waaqayyo aboo qaba. Alaazar gaafa inni guyyaa gureeganiitu kanaan booda kana Alaazar dhumeera. Ollaan dhufee biyyi dhufee kanarra meerina waa'ee Alaazar homtuun jiru dhumeera jedhanii gaafitti jedhani isaanis akka jedhani maali godha eegaa turre immoo dhufuu dideedhan inni gaafuma dhufee hojii hojjeta. Eenyu dhagaa jira? Eenyu dhagaa jira? Barri natti dhumeera yaa nama jettu ergaansii qaban. Hin dhumne si bira gaa dhufe. Duuba jira too jettu ati fuulduratti isaa argita. Qarqara jira too jettu gidduutti isaa argita. An nama ta'e hin beeku waaqayyo na dariifadhaan nama jedhuun garuu argina. Maanta Maariyaam akka jedhan Abeera jedhan haa ta'u Yesuus akka jedhe waa tokko qofa dubbate. Keessa awwaaltan jennaan as awwaalle haaboo sagalee waaqayyooti siinan jedha Alaazar ka'ii gaafa jedhu awwaala keessaa dhadhaatee inni ajaa'ibe inni gargar bade inni xiraa'e inni obbolaan dhiisani inni biyyi dhiise haaraa ta'e ka'e. Kasi ganasii kana qore tokko dalli labe mbootee mana galtanii sinii gala. Harka gaati akkasumaan jedha waaqayyo haaboo sagalee kootiin seera badeen jedha naan jedha. Maqaan badeen jedha naan jedha. Namoota walii galanii duubatti baddeetti kanarra seenaan qabdu jedhanii seenaa geeddara naan jedha. Nama balbalatti cufanii haaboo sagalee kootiin irraa bana naan jedha. Nama xaxanii hidhameera kanarra jedhan irraanii kanaan jedha. Ani biyya kanaaf haaboo sagalee kootiin waan jijjiira naan jedha Yesuus. Ani sarraaju caala dubbii waaqayyo baay'ee nama. Sabbiin sarraajinis haaboo sagalee waaqayyo harka kaasaan ergaansii qaba. Isa baattee dhufte waaqayyo deebii fuutee galte jedha. Gaafii fiddee dhufte deebii fuutee galte jedha waaqayyo. Itti dhiphachaa dhufte galata fuutee galte jedha leenjii dhugaa. Nama akka gooftaa Yesuus amma raawwadhuuf sagalee kana. Agora. Amém, amém. Marcos tocou, ele tocou, do bispo dele. Rala secretário. Waaqayyo dubbatee waaqa calcadu miti dubbatee hojjeta. Warra mana jirtan. Amma namoonni baay'een keessan kan dhuftan dinqii waaqayyo lafa kanatti dhaga'uu dhageessanii dhuftan magaalaa fagoo dhiyoodha. Sirriidhuma harki waaqayyo kan inni hojjetu haaboo sagalee waaqayyo. Doktoronni kan dadhaban, beektonni kan dadhaban, warri dandeettii qaban kan dadhaban. Haaboo sagalee waaqayyo keessaa isa isiniif jedhu ta'e jedhee lafa kana uumu. Amma irratti fudhatte gaditti eenyu gara gaara. Lafti isin lafa caastanii argattan kun. Waa manatti baadhu amma sii dhufutti. Baadhoo tokko sirattisu. Baadhu sii dhufannu. Baadhu sii hidhachiisaa namni amma si qaayee argaa jirtaa miti. Waa baadhu amma sii dhufu. Eegina lallabaa. Uga waaqayyo akka nama da'u ta'aa jirti. Rakkisaa amma atee qabeera dhawaan ishii ta'aa jirtu nan argatu kan lallabu. Sii dhufa eegi qo'e. Eegi qo'e nan lallaba. Lafa isinirra qotattanii callaa bareeda manatti galchitan kana namni simintoo bitee hojjete miti. Waa jala naqee hojjete miti. Haaboo sagalee waaqayyootu ta'i jedhee lafa bareeda kan uumu. Erga lafa samii aaboodhaan uumee siibis waan har'aa oolu jedhu. Dubbadduudhaan jechaa aaboodha. Haalelluuyaa! Eegarka waaqayyo akkasuma jedha furri waaqayyo waan hin mul'anne irra waan mul'ataa namoota baay'eedhaan nan hojjedha naan jedha. Waan hin argamne irra waan argamu namoota baay'eedhaan nan hojjedha naan jedha. Waan maqaa hin qabne irra waan maqaa qabu nan hojjedha namoota baay'eedhaan naan jedha Yesuus. Namoonni sooshaal miidiyaa keenya kana ilaaltan haaboo sagalee waaqayyoon dubbachaa jira. Wanti isin jalaa bade iddootti deebi'eera. Wanti isin jalaa cufame banameera. Wanti bitaa isinitti qabe sun deebii argateera. Dhimma seeraa dhimma garaagaraan galmeen qabame sun banameera naan jedha furra waaqayyo.
Banamera. 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 Ebeshi. Yesus. Barton. Wama mani mandara kifrom takal. Wama mani mandara kifirnom akan. Inni immo. Gaba sambata. Mana sagadatti kan barsis. Mana sagadatti kan barsisa. Gara warra sani isa dagani. Gara warra isa dagani. Barsisa isatir rukutam. Barsisa isatir rukutame. Yesus akka barsisota seerat. Yesus akka barsisota seerat. Utu intayin. Hoto intayin. Akka nama abo kabutti. Akka nama abo kabutti. Isaan barsiisa ture. Isaan barsiisa ture. Namni afura hamaadhaan qabame. Namni afura hamaadhaan qabame. Mana sagadaa keessa ture. Mana sagadaa san keessa ture. Eeshi. Iyyuu masana cara. Yeroo dhuma inni aboodhaan barsiisaa ture maal ta'e hin caraa. Taa'isi yaaddeessu argoon kaasa. Argoon kaasa. Akka achitti bartanitti miti barsiisota seeraa inni jedhu warra achitti barreedha. Waa'ee barsiisota seeraa xiqqoo hin hambifadha waan ta'eef argoon kaasa. Hamma murri waaqayyo.